Hordoftoota kabajamtoota maatii yuutuubii hundee qaroomina akkam jirtu nagaa keessanii tole nagaan jaalallee fi tokkummaan bakka jirtan hundatti isin wajjin haa ta'u. Egaa barumsa keenya kutaawwan darban keessatti qubeewwan afaan Oromoo jalqaba irraa eegallee haga kutaa darbee qubeewwan dachaa jedhutti waliin ilaalleerra jechuudha. Egaa qubeewwan dachaa kanneen jedhaman maqaan isaanii maal akka ta'an, bifti isaaniis maal akka fakkaatu waliin barannee jirra. Egaa guyyaa irraa kutaa kana keessatti immoo mata duree addaa sagaleewwan qubee afaan Oromoo kan jedhu qabadhee isin dhiyaatee jira jechuudha. Egaa tolee, sagalee jechuun maal jechuudha? Sagaleewwan qubee afaan Oromoo kanneen jedhaman eenyu faadha? Sagaleewwan kun akkamittiin uumamuu danda'u? Haala akkamiidhaan uumamanii sagalee jedhamu? Qubeewwan afaan Oromoo kun akkamittiin sagalee uumuu danda'u kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Egaan qubeewwan nuti kana dura qubee dubbifamaa, dubbachiistuu akkasuma qubee dachaa jennee waliin dubbisaa turre kun maqaa isaaniidha jechuudha. Egaa kan waamaa turre maqaa isaaniiti malee sagalee hin qabanii jechuudha. Qubeen kophaa isaa taa'ee sagalee ta'uu hin danda'u. Kophaa isaa yeroo taa'utti sagalee ta'uu hin danda'u. Akkasumaan ta'a maqaama isaa waamna, akkasuma bifa isaa barra malee sagalee ta'ee nu tajaajilu yookaan sagalee ta'ee waamamuu hin danda'u jechuudha. Egaa sagaleen kun akkamittiin uumamuu danda'a kan jedhu qubeedhaa fi qubeen walitti dhufuudhaan sagalee nuuf kennu jechuudha. Qubeedhaaf qubeen walitti dhufanii wal ta'anii sagalee nuuf laatu. Isaanis qubee dubbifamaa fi qubee dubbachiistuun wal cina taa'uun sagalee nuuf laatu jechuudha. Egaa akkamitti kan jedhu yoo waliin ilaalle fakkeenya fudhannee haa ilaallu. Qubee dubbifamaa jalqabaa yoo fudhanne fakkeenyaa fi qubee baa bira ida'uu jennee qubee baa ida'uu, aa yoo bira keenya ida'uu aa yoo jenne sagalee maalii nuuf kenna? Sagalee baa jedhu nuuf laata jechuudha. Sagalee baa jedhu nuuf laata. Baa ida'uu aa ba sagalee jedhu nuuf laata jechuudha. Egaa baan kun yeroo akkasitti ilaallu bifa isaati jechuudha. Bifa isaa fi baan immoo maqaa isaati. Garuu yeroo aa kanatti daballu, yeroo aa kana bira keenya sagalee maalii nuuf kenna? Sagalee baa jedhu nuuf laata jechuudha. Sagalee baa jedhu nuuf laata jechuudha. Egaa akkasuma qubeewwan dubbifamaa itti aanan haaluma kanaan qubee dubbachiistuu bira kaayuu deemne sagalee nuuf laatu jechuudha. Akkasuma caa fudhannee ilaalle caa ida'uu qubee dubbachiistuu kan lammatarraa yoo bira keenya sagalee akkamii nuuf laata? Sagalee ce sagalee jedhu nuuf laata jechuudha. Ce sagalee jedhu nuuf laata jechuudha. Akkasuma daa fudhannee yoo ilaalle daa ida'uu sagalee maalii nuuf laata? Sagalee di jedhu nuuf laata jechuudha. Sagalee di jedhu nuuf laata jechuudha. Egaa qubeewwan kun asirraa yeroo ilaallu kophaa isaanii sagalee hin qaban jenneerra. Garuu wal ta'uudhaan, wal cina taa'uudhaan bifa kanaan jechuudha sagalee isaan nuuf kennan akkaataa kanaan adda baafanneerra jechuudha. Ca ida'uu ce sagalee jedhu nuuf laate, da ida'uu di sagalee jedhu nuuf laatanii jechuudha. Egaan haaluma kanaan qubee dubbifamaawwan jiran haga 21 isaanii qubee dubbachiistuu 5 jiran kana yeroo tokko isaanii bira keenyu sagalee nuuf uumaa deemu jechuudha. Egaan caa kana bira aa bira keenye, ee bira keenye, i, o, u jennee 5 isaanii qubee caa kana bira yeroo keenyu sagalee dubbachiistuudhaan yeroo sagalee isaanii waamaa deemnu sagalee akkanaa kana nuuf kennaa deemu jechuudha. Egaan sagaleewwan isaan uuman kun sagalee akkamiidha kan jedhu sagaleewwan akkamiitu uumama? Sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa kan jedhamutu uumama jechuudha. Sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraan immoo hafuura keessa keenyaa irratti hundaa'ee kan uumamudha jechuudha. Isaanis yeroo sagalee hafuurri gabaabaan keessa keenyaa bahu sagalee gabaabaatu uumama jechuudha. Yeroo kana immoo dubbachiistuu tokko fudhata jechuudha. Dubbifamaa tokko dubbachiistuu tokko yeroo ta'u fakkeenya kanaanii jechuudha. Sagalee gabaabaatu uumamaa jechuudha. Sagalee
C jedhu akkasuma sagalee daa'ii da'uudhii D sagalee jedhu hafuura gabaabaadha jechuudha. Kun sagalee gabaabaadha. Egaa sagalee dheeraan immoo hafuurri keenya yeroo dheeratuu fi dubbachiistuun yeroo lama ta'a jechuudha. Egaa kutaa itti aanu keessatti sagalee gabaabaa kan jedhamuudhaan walitti deebinaa. Akkasitti turtii gaariin isiniin jedha. Egaan yuutuubii keenya sabiskiraayib kanneen hin godhin yuutuubii keenya sabiskiraayib gochuudhaan akkasuma yaadota qabdan koomentiidhaan nuuf qooduudhaan barumsa kana yoo isinitti tolee ta'e yoo itti gammaddan ta'e yoo waa irraa barattan ta'e asumaan laayik nuu gochuudhaan akkasuma kanneen bakka garaagaraa teessanii haala garaagaraan onlaayiniidhaan barachuu barbaaddan daayirektii lakkoofsi keenya 9-5-5-7-21-26dhaan nuuf bilbiltanii karaa iimoo akkasuma telegiraamii yookaas waasaappiidhaan waliin barachuu ni dandeenyaan jedha. Akkasitti turtii gaarii.